ulamaan guddatu malee ulamaan cimu malee ulamaan sadarkaan isaa ol fudhamu malee islaamummaan ol fudhamu hin danda'u. Uummanni fuulduree deemee dudubbeetti harkisaa qo'ee dhimma kana halaala moo halaalaa miti ilaalla jedhaa akka uummanni hin deemne dudubbeedhaa qaama harkisu ta'uu hin qabu. Mariyattanii sadarkaa kamirraa akka ga'u qabdan wanti isinitti deemtan jira. Baadiyyaatti dhaqee rakkatee maal jedhee hin deemne ilmoon kun doktara akka taatu barbaada namni jedha malee kabaja guddaan arganna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كبجمتوتا هردفتوتا جالتمتوتا كينيا yeroo ammaa kana haala qabatamaa biyya keenya keessa jiruu fi akkasumas immoo akka uummata muslimaatti maaltu jira waan jedhu haala yeroo irratti ustaaza keenya ustaaz Ahmadiin Jabal waliin marii kan gaggeessinu ta'a jechuudha. Dhimmi kunis egaa manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa filannoo gaggeessuudhaaf yeroo kanatti galmee eegaleeti kan inni jiru. Galmee eegalee tarkaanfii heddullee deemiti kan inni jiru. Kanaan wal qabsiisee kallattii adda addaatiin filannoon kun akkuma beekamu kana dura bifa kanaanis gaggeeffamee gatiin beekne gaaffii kaasaati kan inni jiru. Maaltu ta'uu mala akkamtu ta'aa jira garamittis deemaa jira waan jedhu namoonni hedduun gaaffii kaasaati kan isaan jiran. Kanaan wal qabatee haalli qabatamaan jiru yeroo ammaa kanatti maal fakkaataa waan jedhu irratti ustaaza keenya kabajamaa fi jaallatama isa waliin kan turtii taasifnu ta'a jechuudha. Ustaaz baga nagaan dhufti. Jalqaba irratti egaa ustaaz akkuma ibsuuf kaasetti yeroo ammaa kana manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa filannoo gaggeessuudhaaf galmee filattoota gaggeessaati kan inni jiru. Kanaan wal qabsiisee ammoo atis kallattii addaatiin ammoo filannoon kun akkam ta'uu qabaa, uummanni akkamitti hubachuu qabaa, akkamitti deemuu qabaa kan jedhuun gama tokkoon ammoo yaada kaasaati kan itti jirtu. Mee yaada kee kanarraa uummanni maal hubataa, uummanni maal akka hubatuuf immoo bu'aansa maal akka ta'uufi. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Assalaatu wassalaamu alaa Rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam. Akkuma beekamu yeroon ammaa yeroo filannoo majlisaatii wal qabatee sochii deemaadha. Asirratti waan sirreessuu barbaadu filannoo majlisaa yeroo adda addaa gaggeeffameera. Awwala reef majlisni yeroo hundeeffamurraa kaasee bifti isaa adda addaa ta'u malee filannoo godhamaatu as ga'e. Akkasumas immoo akka uummataatti keessattuu immoo bara 81 irraa kaasee Haji Muhammad Saanii Habiib yeroo isaan gara akhiraa deeman achiin booda akkamitti filannu jedhanii miseensonni koree raawwachiistuu fi mana maree ulamaa keessa jiran filataniiru. Bara 84tti immoo gaaffiin filannoon bal'atee uummanni filachuu qabaa kan jedhuun sochii ka'e irraa ka'e. Baatii lammaffaa bara 1985tti filannoon godhameera. Yeroo sanaa biyya guutuu wal gahuu baatus yeroo duraatiif masjida irratti, madrasaa irratti, mana quraanaa adda addaa irratti, galma mootummaa keessattis bakka masjidni hin jirretti haala kanaan godhameera. 1992 irrattis akkanuma filannoon godhameera. Haala adda addaatiin godhamaas gaheera. Amma immoo filannoon haala kanaan bal'inaan godhamuudhaaf sochiin godhamaa jira. Filannoo goonuu kana keessatti namoota waggaa 5 dhufu kana majlisa hoogganan filachuudhaaf yaalii yeroo ganu filannoo dabarfatanirraa waan barachuu qabnu jira. Akkasumas immoo hooggansa yeroo adda addaa majlisatti dhufee tajaajila kennuudhaaf yaalii godhee milkaa'ees dadhabees mormiin itti ka'ees haala adda addaatiin majlisa keessaa kan bahee jira. Kana hundarraa barumsa fudhannee majlisa haala gaariidhaan gaaffii uummataa tajaajila uummataa kennu fiduudhaaf yaalii gochuun barbaachisaadha. Kanarraa kan ka'e yeroo hedduu bakka hooggansaa kanarratti yeroo uummanni keenya filannoodhaaf waamamu dhimma diiniiti. Kanaafuu dhimma diinii immoo sheekota beeka jechuudhaan waa hundarratti sheekota dura buusuu jira. Wanni kun sheekotaaf yookaan ulamootaa bakka kennu waan gaarii otuma ta'ee jiru. Maaliif filannoo gaggeessinaa? Maal akka nu hojjetan barbaannaa? Nama akkamii filachuu qabnaa kan jedhu kun laalcha islaamummaatiinis laalcha majlisni irra dhaabbatee hawaasa tajaajiluu barbaaduunis kallattii adda addaatiin laaluun barbaachisaadha. Namoonni tokko tokko ulamoota jibbuurraa akka ulamoonni hin filatamne gochuurraa yookaan immoo ulamoota xiqqeessanii laaluurraa akka ka'e fakkeessanii
Walirraa adda addaa gaggeessaa turan. Ana irrattis sooshaal karaa miidiyaa hawaasaatiinis yaalii gochuu. Kallattii adda addaa garee qabanuunis lamoota irratti Ahmadiin duulee xiqqeessee akka jarri hin filatamne akka isin hin filatamneef kana godhaaraa kan jedhu akka ka'uusaas nan beeka. Garuu dubbiin bakka sana hin jiru. Islaamummaadhaaf yaadna taanaan uummata keenyaaf yaadna taanaanii ifaan ifatti utuu waliin qaana'in nama akkamii utuufillee uummata islaamaatii bu'aa buusaa. Namoota filuu kana maal akka nu hojjetan barbaanna. Tajaajila maaliitiif jara kanaas barbaanna. Sheekota jaallachuun ulamoota kabajuun waan gaariidha. Haa ta'u malee immoo dhimmi kun dhimma tajaajilaa waan ta'ee jiruu fi uummata tajaajiluu keessatti eenyu nu tajaajila jennee ija diiniitiinis ija seera majlisaatiinis tajaajila uummanni majlisarraa barbaaduun kallattii adda addaatiin ilaaluun barbaachisaadha. Yaada jedhuun kaaseen. Kana yeroon kaasuun akka ragaatti waan adda addaa mul'isuudhaaf kan itti fayyadamee jira. Fakkeenya yoo ilaalle uummanni islaamaa waggaa 50 darbe majlisarraa maal barbaadaa ture egaa majlisni hundeeffame. Gaaffiin kaatuna maal ture? Maal akka nu godhu barbaadna majlisni. Majlisni hacufamuutu jennee. Maal dhabnaa? Jiraachuu isaarratti immoo komii qabna. Komiin qabnu utuu akkana ta'e utuu akkana nu godhe akkana utuu gochuu baate jennee wanni nu himachuu dandeenyu hedduu jira. Kanarra dhaabbannee hoggansi nuu filannu kun akka maal nu hojjetu barbaanna. Hawaasa muslimaatii bu'aa maal akka buusu barbaanna. Majlisumti gaafa dhaabbatu maal akka hojjetuudhaaf dhaabbate. Ergamni majlisaa maali? Kaayyoonni milkeessuu deemu maali? Kan jedhu kana eega ilaalleen booda kaayyoon isaa eega kana ta'e hojiin hojjetamuu barbaadame kana eega ta'e bakka kan eenyu utuu dhufe gaaffii kana nu hiika rakkina kana nu hiika tajaajila nu kennaa jennee ija sanaan madaaluu qabna malee akkasumas sheekota yookaan ulamaa qofa jenna yoo deemne majlisni barbaadamu hin dhufaayi kan jedhuun gaaffii kaasaa deeme. Kanan immoo kana kaasuudhaaf dirqame waanan majlisa keessatti waggaa 18 gara 19 dhiyaatu darbe kana yeroo barataa taanes majlisarraa gaafa rakkanne salaata mana barumsaatti dhawwamnu haala adda addaatti majlisas mormaa majlisas gaafataa socho'aa turre. Achiin booda immoo majlisa wajjiniin tajaajila adda addaa waliin gargaarres mee haa yaallu jennees deemneerra. Akkasumas immoo kallattii adda addaatiin mormineerras waa'ee majlisaas nama hubachiisuudha yaaleerra. Sana bira dabarfannee immoo majlisuma kana qabsaa'uu qabnaa jennee immoo majlisa kana qabsoofneerra. Sagaleen keenya haadha gahamu sochii goone keessattis bu'aa bayii hedduun wareegamni hedduun kaffalamee uummanni islaamaa majlisa gaarii argachuu qaba kan jedhu gaaffiis kaafnee sochii hedduu gooneerra. Ustaaza sirriitti waan tokko asiif kaasu. Akkuma beekamu gaaffii isin gaafattanii aarsaa guddaatti kaffalaa turtan keessaa tokko manni marichaa kuni nama uummanni filatee hoogganamu hooggansa uummanni barbaadu gara isaa dhufuudha. Mee eessa ga'e gaaffiin keessan sun? Bareeda. Gaaffiin akkuma beekamu gaaffiin tokko majlisni seeraan sadarkaa inni qabu bakki inni qabu gadi aanaadha xiqqaadha akkuma inni ji'oo tokkotti ilaalamaadha. Labsiidhaan haa dhaabbatu kan jedhu inni deemeera. Sanaan wal qabsiisee immoo filannoon uummanni barbaadu haa filatu kan jedhu. Filannoo lamaan darbeen kana sababa rakkina majlisa keessa turee fi sababa biyyi keenya keessa turteen kan ta'u filannoon yeroo sana gaggeeffame galma tokko keessatti namoonni muraasni wal gahanii hooggansa majlisaa filatan. Amma immoo uummanni filachuu qaba. Filannoon keenya masjiida irratti ta'u kan jedhu gaaffii uummanni kaasaa ture. Sanaan wal qabsiisee inni guddaan amma akka uummataatti raawwatamuu deemaa jiru tokko kana. Yeroo kana keessatti dhufnu akkuma sila kaasee karaatti dhaabetti majlisa alaalaan ummata muslimaatii maal fayyadaa jenne yoo laalle majlisa alaalaa jabaa mana marii dhimmoota islaamummaa jabaa dhabuun keenya maal nu miidhee jira. Tokkoffaa gahee isaa yoo laalle tokko bakka bu'aa ummataa ta'e namoota amantaa biraa qaban biratti mootummaa biratti akkasumas immoo biyya alaatti ummata muslimaa Itoophiyaa bakka bu'aa isaa ta'ee gaaffiisaa fedhiisaa mirgasaa kabachiisuuf sochii gochuutu irraa eegama. Gara lammaffaatiin immoo rakkinoota hawaasni muslimaa biyya kana keessatti qaban gama dinagdeetiin haa ta'u gama diiniitiin haa ta'u gama hawaasummaatiin haa ta'u kallattiidhaan waan amantaa keenyaaf muslimoota tuqurratti mootummaa waliin ta'e hawaasaa waliin ta'e qaamota adda addaatiin waliin ta'e furmaata barbaaduutu irraa eegama. Sadaffaa immoo
dhaabbanni akka dhaabbata islaamaa fi uummanni immoo inni bakka bu'u musliima akka ta'u jiraatti islaamummaa irra dhaabbatee diinii kana babal'isu uummata kana hubachiisu uummata kana cimsu sadarkaa uummata kanaa ol kaasu waan hojjechuu barbaadu gama diiniitiin hojii isaa hojjetaa jechuudha. Gama biraatiin immoo uummanni kun fedhii adda addaa qaba. Seera haaraa bahaa, labsii haaraa bahaa, poolisii haaraa bahaa, hojimaataaf tarsiimoo adda addaa mootummaa irraa dhufu wanni achi dhufu kun musliima laallatee hin fayyadamu hin fayyadu jedhee akka bakka bu'aa musliimaatti sanarra dhaabbatee gahee adda addaa irraa eegamaa jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatan hedduu gaafa laallu dhimmi gara misooma amantaatiin dhimmi gara misooma uummanni musliimaa barumsa diiniitis haa ta'u barumsa ammayyaatti cimee dinagdeedhaan cimee kallattii adda addaatiin sadarkaa olaanaa geessisuu irratti gaafa majlisni isarraa waa barbaannu eenyuun utuu finnee waan kana immoo galmaannuu gahaa jennee ilaalla. Islaamummaa keessatti uummanni musliimaa ulamaa jaallachuun bareeda waan guddaadha. Jaallachuus qaba, kabajuus qaba. Ulamaan guddatu malee, ulamaan cimu malee, ulamaan sadarkaan isaa ol fudhamu malee islaamummaan ol fudhamu hin danda'u. Ulamaa ol fuudhuudhaaf immoo ulamaa qabnu kanarratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna. Ulamaan nu qabnu kun barumsa idilee ammayyaa barachuu qabu. Teknooloojii adda addaa kanas barachuu qabu. Sana bira dabarfatanii immoo mustawaan addunyaan irra jirtu kana gara gama diiniitiin waan kitaabni jedhu barachuu qofatu hin ta'in saayinsii kanas barachuu qabu. Waan adda addaa baratanii uummata hoogganan kana fuulduree bahanii uummanni duddubbee jalaa hiriiree deemuu qaba malee dudubbeetti hafanii gama saayinsiitiin, dudubbeetti hafanii gara hooggansaatiin, dudubbeetti hafanii gara gama barumsaatiin uummanni fuulduree deemee dudubbeetti harkisaa qo'ee dhimma kana halaala moo halaalaa miti ilaalla jedhaa akka uummanni hin deemne dudubbeedhaa qaama harkisu ta'uu hin qabu. Imaama jennee hooggansa keenya gaafa jennee ulamaa fuune imaama salaataa qofa ta'uu hin qabanu. Imaama waa hunda akka ta'an barbaanna. Akka jarri imaama waa hundaa ta'an gaafa barbaannu garuu sadarkaa sanatti akka gahanu maal haa hojjennuu fi sababa ergasii hacuuccaa keessa turre sababa rakkina adda addaa keessa turre ulamaan hedduun biyya alaa dhaqee dur barate. Inni kaan immoo baadiyyaa keessatti amma barate carraa barumsa ammayyaa barachuu kana hin arganne. Carraa barumsa ammayyaa barachuu dhabuun kun immoo miidhaa hedduu itti fideera. Kun immoo seenaa biyya kanaa, dinagdee biyya kanaa, hawaasummaa biyya kanaa, miidiyaan biyya kanaa waan dubbatu keessaa jalqabee afaan biyyi kun hojii itti hojjetuun jalqabee ijoollee mana barumsaatti yuunivarsiitii eebbifamteen sadarkaa sana caalanii arganii akka jarri hoogganuu danda'anu akkamitti imaamota kana sadarkaa jara ol fuunaa kan jedhu gaaffii majlisaa ta'uu qaba, gaaffii hawaasa musliimaa hojii guddaa ta'uu qaba. Ustaaz asirratti siifaa dabalu. Ustaaz Ahmadiin Jabal yeroo kanatti gorsaa pirezidaantichaati. Akkasumas immoo hayyoota waliin walitti dhufeenya gaarii qabda. Akkasumas ulamoota waliinis walitti dhufeenya gaarii qabda. Uummata birattis dhageettii guddaa qabda. Dhimma kana ulamoota wajjin hayyoota waliin hooggantoota amma jiran waliin mari'attanii sadarkaa kamirraa akka gahu qabdan wanti isinitti deemtan jira? Jira. Ani kallattii adda addaatiin fakkeenyaaf mana hidhaa keessa yeroo turre karaan nu amma irra deemaa jiru kun sirrii miti kan jedhuun sheekota waliin turre Sheekh Taahir Abdul Qaadir, Dr. Kamaal Galatuu, Sheekh Haji Ibrahim, Sheekh Sultaan Haji Amaan, Ustaaz Kaamil Shamsuu dabalatee namoonni adda mana tokko waliin turre Kallattii zoonii 3 mana Jahaffaa kan jedhamu keessa. Bakkuma tokko waliin turre yeroo muraasa. Yeroo sana keessatti amma wanni biizii nu godhu moobaayiliin hin jirtu as. Maatiin hin jiru. Hawaasummaan, ajandaan, biiroon maal hin jiru. Wanti biizii nama godhu hin jiru. Dhimma musliimaa kana irratti mee teenyee haa dubbannu. Karaan irra jiru kun sirrii miti. Kaarikulamiin akka barumsaatti Itoophiyaa keessatti du'aatootaaf sheekotatti oomishaa jiru kun sirrii miti. Hanqina guddaa qaba. Kana sirreessinee mustawaa ulamootaa ol fuunu malee wanni kun furmaata argachuu hin danda'u. Kallattii adda addaatiin yoo ilaalle namni kitaaba qara'uudhumaan kitaaba tokko qara'aa lammaffaa dabalaa sadii dabalaa waggaa 10-15 qara'ee achiin booda sheekata. Kitaabni qara'amaa jiru kun teooraatikaalidha. Lafarra bu'uu kan irratti namni raawwatu hin jiru. Nama tokko haakimii gaafa baasuu barbaannu hin barata barreeffamaan. Waan barate san dhaqee hojiidhaan yaala. Godhi yaali jedhamee yaalii godhama. Sheeka waggaa 20 kitaaba qara'ee fi nama waggaa 5 islaamummaa keessa ture yoo biratti finne salaata wal qixa salaatu arkaan islaam zakaa lammanuu hin qabanu maallaqa hin qabne hajji taanaan nama birri qabu deema
salaata waliin qabnaa zakaa kana hunda ta'abamee wanni baratame kun guutuun isaa jireenya irratti meerra hojii irra ooluu irratti kaarikulamiin keenya madaaluu irra hin qabnu hin danda'u bara rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam isaan gabaa keessa deemaa akkaataa ummanni waan agadaaru ilaalaa achuma irratti koomenti godhu man ghashana falaysa minna kan jedhanii dubbatan gabaa keessa dhaabbatanii qamadii gurguramu harkaan ol fuudhanii namichi irra keessa isaa gogaa godhee keessoo isaa jiidhaa godhee dhoksee gurgura harkaan keessa galchitanii irra keessi gogaa ta'ee jalli jiidhaa taanaanii kun maaliif ta'e innaani bokkaa tuqee jedhe asaaba hussamaa innan yoo bokkaan tuqe gaaraa tuqa malee keessan tuqu bokkaa akkamitti dhoksitanii man ghashanaa falaysa minnaa jedhan amma barumsi isaanii hojii irratti malee kitaaba irra taa'anii qara'u miti hojii irratti gabaa keessa deemanii bakka adda addaatti on job trainingidha hawaasa keessa hojii amma keenya immoo hawaasa irra adda bahanii ta'anii kitaaba qara'uudha akkana jechuudha namni qara'amaa dhuma irratti gaafa galamu sheekni kunis akkana jechuudha qara'ee gala dhuma irratti hojii irratti rakkina jira sheekonni kun hoggansa ta'anii akka deemanu biyya kana akka hoggananu jararratti hojjechuun barbaachisaadha kaarikulamiin jirru kun sirrii miti kaarikulamii ittiin qaraanu kun dhaabbatamee ilaalamuu qaba maaliif kitaabni hedduun dur barreeffame kitaabni dur barreeffamuu rakkina qabaa miti kitaabni guddaan nu qabnu quraanaan alammoo kitaaba hadiisa adda addaa qabna kitaaba hadiisa adda addaa kan immoo sheekotatu barreessaara gaafa jarri barreessan mata duree kana irratti rakkina kana irratti kitaaba barreessa jedhanii waan jara yaachise waan argani waan immoo barbaachisaadha jedhan qilleensa jarri keessa ta'anii yaadan biyya jarri keessa ta'anii yaadan sanarra dhaabbatanii waan kana yaadaaru kun waggaa 700 dura kitaabni haala kanaan barraa'e yookaan waggaa 200 dura barraa'e yookaan waggaa 50 dura waggaa 5 dura ta'u biyya biraatiif yaadamee rakkina wayii godhaaf wanni qophaa'e kuni biyya keenya dhibba hin ta'a jechuu miti dhuguma kitaaba sana keessa hadiisonni adda addaa jiru garuu hadiisonni kun walitti fuffunaanamee kitaaba ta'ee bifa kanaan kan dhufe rakkina wayii hiikuudhaaf biyya keenya keessas kan jiru rakkina keenya dhaabbannee ilaalle realitii biyya keenya qabatama biyya keenya irra jiru rakkinni aqiidaa Itoophiyaa keessa maaltu jira jennee qorannoo gaggeessinee 20 30 50 kana jira irra hageenya rakkina akhlaaqaa maal qabna qorannee kana jennee irra hageenya rakkina hawaasummaa maal qabna jennee ilaallee kana jennee irra hageenya rakkina namni muslima ta'e sochii biyya keenya keessatti hirmaannaan ni qabu maaliif hanqate jennee sanas adda baafnee haa hirmaannu mu'aamalaat akkaataa fuudhaaf heerumsa akkaataa taaziyaan keenya akkaataan bittaaf gurgurtaa keenya maal fakkaata kan jedhu akka faallaa shari'aa waan jiru qorannee irra geenyee jara kana rakkinni keenya jennee hawaasa rakkina kanarraa bilisa ta'e ummachuu qabna jennee karoora keenya lafa keenya learning objective keenya lafa keenya haala kanaan kitaaba qopheessinee quraanarraa hadiisarraa fuunee waan kana hiikuu danda'u qopheessinee ummanni barachuu qaba malee callisanii kitaaba argatan nama qaraasisuun hin fayyadu otuun ta'in miidhaa qaba miidhaan isaa maal waan har'a nu miidhe waan har'a lafarra jiru dhiifne waan xiyyeeffannaa nama biraatiin yoo qaraane rakkina akkanaa dhufa jedhan gaafa mana hidhaa sanan kaasuu jalqabe haasaas gaafa achiin baane haala sanas sheekota tokko wal dhabneerra akkamitti akkana jetta shi akkam jechuu qabna realitiin keenya sirrii miti ummanni Itoophiyaa keessatti walakkaadha oli muslimni akka amantaa keenyatti akka ragaa adda addaati 32 34 hajedhanu malee sanaa oli dhiibbaan nu biyya kana keessatti qabnu hojiin nu biyya kanaaf hojjetaa jirru gaheen nu gahuu qabnu hedduu isaa gaafa laal hanqina jira hanqinni sun immoo kan dhufe hanqina kaarikulamii diinii ittiin barsiisaa jirru kan jedhu ulamoota keenya cimsinu malee namni ulamaa ta'u nama barumsa kufe nama hojii dhabe nama adda addaati malee ilmoo magaalaa keessa warra jira yoo laalte ijoolleen doktara akka ta'uun barbaadu malee aalima ta'uun waan hawwame nama sammuu ciccimaa qabdi aalimummaadha darasaadha erguun akka kabaja guddaatti ilaalamaa jiru sheeka ta'uun akka gara tokkoon kabajaman malee gara biraatiin ilmoo kan kee darasummaadha baadiyyaatti dhaqee rakkatee maal jedhee ilmoon kun doktara akka taatu barbaada namni jedha malee kabaja guddaan arganne kabaja sana akka argatu islaamummaa keessatti aalimna bakka guddaa qaba qiraatiin dhufu sun hundinuu maallaqa diiniidha gaafa baasnu namni tokko maatii gaafa laalle mana barumsaatii birrii 5,000 kaffali 10,000 kaffali nan hin kaffala madrasaa 1,000 kaffalinaan maaliif bilisaan hin barsiisne sheekni maaliif kana na gaafataa jedha sammuu keessatti bakkinuu jara lammanii kennin adda adda jechuudha kabaja sana akka horatu laalamuu qaba wanni sirraahu kun immoo kan fayyadu namni diinii barate
namni diinii barsiisu namni karaa diinii irratti bobba'e sadarkaan isaa ol ta'ee argamuu qaba. Akka inni ol ta'ee argamu kitaaba sana qofa yookaan sheeka faarsuu qofatu hin ta'in sheekota kana cimsinee barumsaanis warra baratan dorgomuu qabu. Hawaasummaadhaanis jara kana dorgomuu qabu. Jireenya jaraas fooyya'aa ta'uu qaba. Sana gochuudhaaf awwala kaalikuramii irraa jalqabnee deemuu qabna kan jedhu yaada kana kaase. Eegan dhimmi filannoo kun dhufesi yaada nama miidiyaatti kaasaaru majlisattis kaaseera. Malee callisee bakki itti hin baafne. Amma maaltu deemaara majlisa keessatti sheekonni majlisa jechuun jedhan. Majlisa jechuun dhaabbata Islaamaati. Dhimmi Islaamaa immoo dhimma sheekotaati. Dhimma sheekotaa eega ta'e immoo namoonni hayyoonni barumsa baratanii warri dargaggoo maal majlisa keessaa godhu inni kun keenyaa jedhu jira. Wanni kun sirrii miti kan jedhuun waggaa 6 darbe keessatti sheekotaaf boordii jedhamee warra hoggansa seenan gidduutti wal harkisa guddaa ture. Sana bira dabarfamee immoo namoonni hedduun majlisa hogganan parsantiin 60-70 ulamaa ta'uu qaba. Pireezidaantiin itti aanaan bakka kamittuu ulamaa ta'uu qaba jedhamee yaadni kun gaafata wanni kun sirrii miti. Ulamaadhamoo hayyuudhamoo eenyuun kan jedhu dandeettii bakkisuun barbaaduun namoota aanaa tokko keessatti ganda tokko keessatti godina tokko keessatti naannoo tokko keessatti eenyuun qabna jennee bakka sana eenyutti ta'a kan jennee madaalliidhaan wal madaalsiisuu qabna malee akkasumaan sheeka ta'uu qabna yoo jenne majlisa federaalaa qofa namni ilaalaa. Majlisni federaalaa qaama ol aanaa guddaa tokko. Gaafa majlisa dubbannu majlisni federaalaa jira. Majlisoonni naannoo jiru. Naannoo 14 qabna. Dabalata sanarra immoo zoonii godina gara 100 qabna. Aanaa yoo fudhanne aanaan baadiyyaa 670 waan akkasiiti. Sadarkaa magaalaatiin kan jiranu 100 walumaaf 774 waan akkasiitti deema aanaan. Kana hunda achiin booda immoo gandatu jira. Ganda 1000 lakkaa'amu jira. Kana hundaa nama filachuu deemaa. Gaafa kana jennu dirqama sheekota ta'uu qabaa jennee gaafa hoggansa kana sheekotatti kenninee deemnu sheekonni immoo maal ta'a namoota kana hunda qira'aatii irraa baafnee darsii irraa baafnee hoggansa godha. Gaafa hoggansa ta'anu tooftaa amma hadhaa keessa deemnerra sheekota bakka kennuu dhabuurraa koree masjidaallee jarri bulchaa jiran. Koree masjidaallee namatti itti muudamu namatu jora to'ata. Al tokkoon fuunee namoota 1000 lakkaawamanu ganda yoo fudhanne ganda gara 5,000 Oromiyaa keessa jira. Ganda kana hunda dabalatee Itoophiyaa guutarra sheekota kana hunda fuunee hoggansatti gaafa keenya aalimoota kana hunda gaafa goonu miidhaa dhufuu deema. Qira'aatii eenyutti taa'ee qaraasiisa. Gaafa ati hoggansatti baatu rakkinatu argama. Maaliif hojiin ati hojjettu dadhabbii ati qabdurra ka'ee hanqinni argama. Waa murteessitaa, waa karoorsita, waa hojjetta. Hawaasa walitti bu'u jira. Mootummaadhaan walitti bu'u. Gaaffii keenya hin deebifne jedhee namni si murmuu dhufa. Si murmuu qofaa miti. Tuffachuu dhufa gaafa dadhabde. Sheekota ta'abbii meeqaan baratanii qara'an al tokkoon gaafa asirra finnee dandeettii jiraatiin malee sheekonni bulchuu qabnu jennee gaafa as finnu hanqinatu dhufa. Hanqinni kun immoo bor tuffiin sheekota. Bakka dhabuun sheekota fudhatama dhabuun sheekotaa kun diinii keenya miidhaa. Dhuguma sheekonni akka cimanu akka hoggananu barbaanna. Imaama masjidaa qofatu hin ta'in imaama waa hunda akka ta'an barbaanna. Yoo kana barbaanne awwal irraa kaafnee koree masjidaa akka jirri miseensa koree masjidaa keessa ta'an. Dandeenyaan achumarraa akka bulchaa ta'an. Namoota immoo dhaabbata bulchanii beekan. Jamaa wayii bulchanii beekan. Yoo warra akkanaa jiraatan aanaas majlisaa bulchan. Godina keessas naannoo keessas haseenan. Garuu hundi namni bulchuu sheekota ta'a gaafa jenne miidhaa qaba. Sana qofaa miti biyya keenya keessatti rakkina hedduu jira. Amma waggaa 3 dabarfate kana gaafa rakkinni argame Ahmaddiin kottu Abubakar kottu Kaamil kottu jedhama mana waamamaa haala kana majlisni akkanaan deemuu hin qabu. Caasaa ofii qaba, hojmaata ofii qaba, dakaa kaasee of danda'e deemuu qaba. Mana waamamaa namni deemuun sirrii miti. An akka dhuunfaatti zammaan booda majlisaa wajjin hariiroodhaan kallattiidhaan qabu akka inni dhaabbatuun barbaada. Hojii gara biraattan xiyyeeffachuu barbaada. Kanaaf kana fakkaate irraa ka'e filannoo yeroo duraatiif goonu sadarkaa bal'aa kanaatti. Sana dura godhamus sadarkaa bal'aa kanatti kan goonu namoota bakka sana as baasuu akka danda'u gochuu qabna. Akka islaamummaattis yoo ilaalle namoonni nuuf finnee bakka keenyu diiniin keenya maal jedha. Quraana keessatti yoo ilaalle namni ilmii qofaan hin madaalamu. Ilmii gaafa jennes ilmiin sun ilmii waan bakka sanaa barbaachisu. Yoo ilaalle Yusuf maal jedhe bakka kana irratti namuudi jedha inni hafiizun aliim jedhe. Eeguus nan danda'a
beekumsas qabaa jedhe beekumsaa fi dandeettii lama wal duuka fide Muusaa biras gaafate dhaqxee ilaaltu maanni inna ahsana man ajirta fahuwa qawiyyul amiin jedha qawii amiin amanamaa ta'uu fi cimaa ta'u namni tokko cimina qabamoo hin qabu jennee ilaaluu qabna gaafa bakka immoo qabsoo barbaachisu ta'e immoo maal jedhan fiizikaalii nama jabaa jedhe miti warra bani Israa'eliin yeroo dhumtu bastatan fil ilmi wal jismi jismii fi ilmiin bakki barbaachisu jira akka hoggansaatti bakki isaa adda adda malli callifne ilmii qofa laalle ilmiin jarri baratan immoo kaan fiqhii qara'ee kaan nahwii qara'ee kaan tafsiira qara'ee kaan quraana qara'ee amma bakki nuummoo jara finnee muuduudhaa barbaadaaru ummata bulchuudhaan wal qabsiisee maal baratan maal qara'ani jennee ilaaluun barbaachisaadha otuma baratanii waa'ee bulchiinsaa barachuu fi danda'uun immoo adda adda hojiitti jijjiiruun adda adda nama tokko waa galeeffachuun waan isaa galee sana hin danda'a jechuu miti fakkeenyaaf barsiisaan tokko barattoota walitti qabee akkaataa bishaan daakuu barsiise yeroo bishaan daaktan harka keessan akkana gootuu miila keessan akkana gootuu akkana jedhee itti hime nama bishaan daakuu viidiyoo banee itti mul'ise suuraas agarsiise harka jara akka jarri godhan miila jara akka godhan bishaan jechuun akkana jedhee ibsa tiyooriidhaan barsiise kottaa jedhee qormaata irra kaa'e akkamitti bishaan daakamaa jennaan barreessan harki akkana godhamaa miilli akkana godhamaa jedhanii hundinuu dabarfatan qormaata kana ammas ni galeeraa dandeessaniitti kottaa daakaa jedhee bishaan geesseen hundinuu nyaataman maal inni baratan sun ilmiidha suuta hojiidhaan agarsiisa inni kun immoo dandeettiidha dandeettiif ilmiin waan tokko miti al ilmu في التعلم علمين برچودان والهلم مالني واتوك obsuun waatokko cimanii gochuun waatokko argachuun immoo bittahallum akka jedhame sana yaaliidhaan tattaaffiidhaan waggaa 50 namni bishaan ala daakuu dhaabbattee ilaalte isii kana maan dadhabaa jettee oti seenti hin dandeessu waggaa 100 namni biskileetii ala ofu ilaalte yookaan konkolaataa maalan hanqadhaa kana yeroo meeqan arge jettee yoo seente hin dandeessu arguun sun beekumsa danda'uun immoo waa biraati amma nama danda'uu fi nama tajaajila kana buusuu dandeenyu madaalliin keenya kana ta'ee nama hafilannu malee madaalliin keenya ilmii qofa yoo ta'e ilmiin waa hundarratti hin deemsisu ilmiin barbaachisaa ta'u waliin rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam fudhu sahaba Abu Zarr jedhamu jira Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu حديثا دبلا ما بسديتمي توقع ما دبلا ما بسديتمي شني بخاري كيسا مسلم كيسا أبو داود أحمد ترمذي جرا كيسا نوجا باسي علمي صحابة قبل قرو كانوا ماولين إرجما ربي صلى الله عليه وسلم يا مال جد قافتي أبو ذر رسول ربي صلى الله عليه وسلم يا إرجما ربي جدين تاي تارتنا مودي جد قافتي تاي تانا كنا جنن ما جدين يا أبو ذر وأتيدا نمد دبادا جدين إنك دئيف جدني وانا اللبوكوتي جالدون سي جالد جدن تايتان يو حق إساهم باني آخرات اتقافة مجرى نمي توكو نداما كيس سينا إناچو جرى ربين برات يو حق إساهم باني انت أسيفي جدن كان برد برفتنيو نامل مرت اللي أكاتي أميران تاني جدن نامل مرت اللي جدن إنما أكيكاتشيسا أكيكاتشيسا كنني namni sadi yoo karaa deemtani amiira nama tokko filadhaa jedha amiira miti isuma sanallee akka hin taane jedhan maalinnaan ati dadhabaadhaa jedhan dadhabiinsi isaa kun maaliini ilmii dhabeennaan ilmii qaba hadiisa dabarsuudhaan sahaabota jiran Abu Hurayraa tokkoffaadhaa lammaffaa ishaadha yoo lakkoofne afuraffaa shanaffaa keessatti ni argannaan haa ta'u malee immoo hin dandeessu jedhan maal hoggansa ilmii qaba hoggansa dhabuun akhlaaqa dhabeennaan akhlaaqas gaariidha maal jedhan rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam dhugaa dubbachuudhaan samiin jala lafaa ol kan jiru keessatti dhugaa dubbachuudhaan akka Abu Zarr namni jiruu hin jiru jedhan maaliin hanqate gaa hin dandeessu dadhabaadha kan jedhame maali jenne gaafa laalle hadiisuma rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam waa isaa dubbatan akkasumas gocha ni dalagaa ture tokko tokko irraa kaanee irraa wanni hubannu jiru fakkeenyaaf maalinni Abu Zarr nama qophaa deemu jireenya isaa keessatti nama walii galee hawaasummaa kana qabaatee namaan deemuu kana irratti rakkina qaba kanaaf rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam Abu Zarr ya'iishu wahdahu wa yamuutu wahdahu jedhan qobaasaa jiraata qobaasaa du'a jedhan hawaasummaa namni hin qabne namni namatti makame
hawaasa keessa seenee hawaasa kana hoogganuuf gaafate barbaaddu hawaasa kana mari'achiisee walitti hiriirsee walii galchee tokko godhee deemuun kun hawaasa kana baruun namni hawaasa keessaa of baase hawaasa keessa hin jirre hawaasa kana sochoosuu hin dandeenye hooggansa ta'uu hin danda'u tokko. Lammaffaa Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu maal irraa argina akka akhiraatti bor jedhee yaadus duniyaa irratti garuu bor jedhee waan yaadamu kana hedduun qabu. Keessattuu immoo maallaqaa wal qabsiisee maal inni waan argatame hunda harruma fixanii galuudha. Sadaqaa kennanii malee harka taa'uun hin qabdu jedhee nama yaadu. Kana bira dabarfatee gabaa keessa deeme bakka daldalaa yaa warra sooressa warri suuqii banattanii teessan maaliif maallaqa walitti qabdu harruma sadaqaa kennaa galaa jedhee nama kakaasa. Kanaan naqii nama wallala. Nama waa'ee gara fuulduraatiif iyyaan hooggansa yoo goote ummata sana maal gootaanii kan jedhu miidhaa guddaa ummata irratti fide. Maaliif hawaasni tokko boriif yaaduu qaba. Islaamummaan kun akkam taati borii hawaasni muslimaa kun bor akkam ta'a jennee har'a yaadne har'a waan qusachuu qabnu waan gochuu qabnu waan barachuu qabnu waan nu barbaachisu har'a hojjannee bor hawaasa kana ceesisuun madaallii hooggansaa keessaa tokko. Abu Zarr radiyallahu anhu kana dhaba. Sadaffaa dhimma gosummaatiinis wal qabatee komiiti irra jira. Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam Abu Zarriin jaahiliyyaan si keessa jirtii jedhani. Maaliif Bilaal ibn Rabaah fi sahabaa tokko bifti jaraa gurraacha waan ta'ee jiruuf maal jedhani maal jedheen inni maal jedhe Bilaaliin yaa ibna Sawdaa jedhe yaa ilma qaallittii gurraattii sanaa jedhe. Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhaalan kana bifa haadha isaatiin ati arrabsuu yaalteeni jedha. Achumaanoo jaahiliyyaa si keessa jirti jedha. Nama bifaan gosaan adda adda qoodanii nambii dhaalu kun hooggansaaf hin ta'u kan jedhu dadhabiinsa qabdaa kan jedhame keessaa tokko waan akkana argina jechuudha. Amma ilmii qofaa miti kan laalamu. Waan barbaachisaa ta'e hojjechuu danda'amu hin danda'u kun laalamuu qabu. Kana qofaa miti Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Namni tokko jedhan namoota jiran keessa dandeettiidhaan nama caalu utuu jiru nama sanaa gadi yoo mudde ergamaa Rabbii ganuudha Rabbiin ganuudha musliimoota ganuudha jedhanii hadiisa keessatti himan. Bakka hundatti eenyu caalaa jennee madaallee waan barbaadamu san irratti maaltu caalaadha. Ilaali Rasuul Rabbii sallallahu alaihi wasallam mee hadiisa warra beekaman laal. Abu Hurayraa radiyallahu anhu fudhu. Qur'aanaan Ibnu Mas'uudin fudhu. Tafsiiraan Ibnu Abbaasin fudhu. Halaalaaf haraamiin Mu'aaziin fudhu. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam jara kana maaliif muudaman kennine? Yoo beekumsaan ta'e Mu'aaziin illee da'waadhaaf ergane. Qaadii godhanii muudaniin beekumsa isaatiin madaalanii quraanaan hukumii godhee quraana keessaa dhabde hadiisan yoo hadiisa keessaa dhabde aqlii koo fayyadamee sammuu kootii yaadee murteessan nan gammadanii ergani biyya bulchii miti da'waadhaaf qaadummaadhaaf ergani. Amma otuu sana ta'ee Abu Hurayraa tokkoffaan muudama ture. Maal inni garuu dhimmi isaa dandeettii kana eenyu danda'a? Khaalid ibn Waliid hoggansa waraanaa godhanii ergani. Khaalid quraana yeroo qara'u qul yaa ayyuhal kaafiruuna salaata tokko keessatti yeroo lama dogoggore. Achin booda maal jedha shagalatni aljihaadu anil qur'aan jihaada gochuun qur'aana qara'uu irraa biizii na goote jedha. Kanuma waliin garuu hoggansa ta'ee waraana kana hogganaa. Jaafar ibn Abi Xaalibiin fudhu hijiraa biyya Itoophiyaa dhufe. Bara nabiyyummaa shanaffaa irratti dhufe. Waggaa 15 Itoophiyaa keessa ture. 20ffaa irratti deebi'e yeroo waraana Khaybar. Achin booda waggaa 3 tafe rasuulli akhiraa deemuudha. Akkuma isaan deebi'aniin hoggansa waraanaa godhaniin. Innooti waggaa 15 hadiisni kun guutuun ala bu'u turre. Isaanii wajjinis hin turre maaliif madaalanii jetti gaafa dandeettii hoggansaan laalame. Osaamaa ibnu Zaydiin laal ilma Ummu Ayman. Isa muudaniin maal waraana kan akka inni deemu jedhanii ajajan. Hoggansa gaafa godhan Abubakar keessa jira, Umar jira, sahaabaan gurguddaan keessa jira. Gaafa Osaamaan hoggansa godhamee deemamu namoonni tokko tokko akkamitti Osaamaan hoggansa ta'a innooti reef umriin isaa waggaa 18 jedhanii haasaa gumgumani. Namoonni gurguddaan otoo jiranuu akkamitti jara kana hogganii deemaa jennaan rasuulli kana gumgummii kana dhagaanii masjidatti ummata waaman. Ergasii abbaasaa Zaydiin gaafan muudusi akkanuma natti dubbattanii jedhan. Har'as ilma isaa gaafan Osaamaa taayitaadhaaf muudu akkanuma gumgumtanii jedhan. Beekaa jedhan ummataan. Rabbiin biratti bakka kanaa kan malu hoggansa kanaaf isaa jedhan. Ana birattis jaallatamaaf fudhatamaan isaa jedhan. Kana baraa jedhan. Isaanii kana ajajanii qophii godhaa jedhanii utuu qophiin godhamu
akhiraa deemanii darbanii ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo isaan darbanu amma eenyutu hooggansa ta'a jedhamee eenyu filatame Abubakar Siddiq filatame Abubakar gaafa filatamu namoonni tokko tokko dhufanii maal jedhan Osaamaa hooggansa godhanii erguun kuni haafuu jedhan Abubakar maal jedhe hooggansa rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam filatan an jijjiira abadan hin jijjiiru jedhe erge umriin isaa meeqannaan 18 dandeettii tilaalamaadha jechuudha imaama masjidaa fudhu imaama masjidaa gaafa muudame maal jedhe rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam namoota jiran keessaa namni imaama ta'u qur'aana qara'uudhaan qur'aanaan nama irra caalaa caaluu jedhan yoo qur'aana wal qixa ta'anii namoonni lama wal dorgommiidhaan maalaa goonu eenyutu irra caalaa sunnaa beekaa dabalaa dorgommiidhaaf jedhan yoo amma sunnaadhaan wal qixa ta'anii maal laalaa jedhani eenyutu achi islaamummaa keessa ture eenyu dura hijiraa godhe madaalii akkanaatiin laalaa godhan gaafa masjida imaamaa dhaqte bakka inni hojjetu kana salaachisuudha salaachisuu kana eenyutu madaalaa maaltu isa barbaachisa sanaan gaafa waraana deemte waraana kanaaf gaafa bulchiinsa deemte bulchiinsa kanaaf eenyu jedha jedhame ilaalama malee namni hundinuu dandeettii wal qixan qabu aalimallee ta'ani dargaggoollee ta'ani hayyuullee haa ta'anu barbaannan ammaan hayyuun haa ta'anu jedhaa hin jiru hayyuu haa ta'anu sheekota haa ta'anu nama bakka kanaa malu eenyuun ni jennee madaalliin keenya sanarra dhaabbachuu qaba namni diinii barate fiqhii nama qarate finne yookaan nama barumsa tokko ammayyaa kana barate lammanuu finne callifne hagalchinuu miti kamiituu bakka kana yoo dhufe irra caalaa bu'aa nuu buusa maaliif hojiin ni hojjechuudha deemuun bor madaaluuf deemarra miti maal jedha rabbiin hojiidhaan madaal gaafa hojii hojjettani rabbiin itqaana hojjedhaa jedhe ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam rabbiin hin jaallata hojii bareechanii hojjechuu hin jaallataa jedhan quraana keessatti rabbiin maal jedhe tabaarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala rabbiin man waa hundarratti danda'aadha tabaarakallazi biyadihi almulku mootummaan hundinuu harkasaa kan ta'e rabbiin kuni tola oltummaan isaa bal'ate jedha isa jechuun waa hundarratti danda'aadha achiin booda'u allazi khalaqa almauta rabbi jechuun isa du'a uume jedha wal hayata jireenyas kan uume maaliif liyabluwakum isin qormaachuudhaaf maanni qormaanni sun ayyukum ahsanu amala hojii kamirrattu eenyutu irra caalaa hojjetaa kan jedhu rabbiin laaluu barbaada kanaaf rabbiin quli imaluu فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وجدا لا لبر بعد ما ربين برد اما نو اك حواساتي دندتين كينيا بوان نو بوفنو ديني جالل نو قبنو سوچين نو قبن هندنو قرمات الرجل كنافو مالني اينيوتو چالا كنجدو ربين نمبر بعد لالو على جدو اينيوتو وان كان اك مسلمات چالي اك ارغم هوجي كينيا كان هوغنسا كينيا اكني بريد نو قلا كنجدو لالو قبنا كلتين كن halaalamudha wannan kaasaa ture kana dhabne callifne sheekota yoo jenne diinii miina kallattii hedduudhaan tokko namoota qabnu hunda fuunee majlisa galchina bor baatii jahan tur Ahmadiin maal jedhe Itoophiyaa keessatti baatii jah dhimmi salaata dhimmi hijaaba dhimmi barattoota otuun ka'in hin turu maaliif garee waan kana yeroo yeroodhaan karoora ta'e jedhee kan nutti kaasu jira gaafa sana dadhabanii sheekonni achiin booda'u dadhaban jedhamee komii dhufa gaaffii dhufa majlisni maal hojjeta dhimma lafaatiin wal qabsiisee dhimma lafa masjidaatti jira masjida ijaarsiisuu jira hawaasa sochoosanii maallaqa fiduu jira mirga kabachiisuu jira diiniin keenya gaafa tuqame diinii keenya irraa difaa gochuu jira hojiin isaa hedduudha gaafa kana gaafa jarri sababa adda addaatiif warri siyaasaa itti taphatee gowwoomsee shawwadees haa ta'u jaraagaluufis haa ta'u meesota jenna jedhaniis haa ta'u sodaataniis haa ta'u dadhabaniis haa ta'u gaafa kana maaltu dhufa sheekonni hin danda'anuu jedhamee hubannoon kun fudhata sadarkaan isaanii nama keessatti qaban gadi bu'a gaafa kana ilmiin jarri baratan da'awaan jarritti ta'aban hundinuu duukaa fudhatama dhabuudhaaf ergasii majlisa nama biraata harkaa qaba warri majlisaa kun warra diiniin qabne kaadireedha warra ebaluudha jedhamee nagaadhaan masjida qabatanii barsiisaa ture ammoo masjida bahanii dhaqanii hoggansa fudhatan gaafa sababa jarri murtii murteessan ati gaafa ati qaadii taate tokkoon gammadaa tokkoon gadda majlisa gaafa taates wannatti murteessitu hawaasa garii gammachiisaa garii mufachiisa gaafa sana maal namni sitti mufatu baay'ee gaafa sana bakka ati masjidatti qabdu da'awaarratti qabdu fudhatamaatti qabdu duukaa kufa kanaafuu maal
namallee qusachuu qabna nama qabnu hunda galchuu qabnu maaliif wanni kun yeroodhaaf waan dhufe boor immoo taa'ee diinee eenyu barsiisa yoo amma biyya keenya ilaalte daawaan dadhabeera qiraatiin maali inni sababni an tokko sababni namoonni qabu hedduu majlisa keessa galchanii majlisa keessa gaafa deemte waa hedduu laalta akka duree bilisummaadhaan haasoftu akka duree masjida kee waan barbaadden sun dabalatee rakkina qaba yoo jarri immoo fudhatama jaraa gadi bu'e miidhaan dhufu kun diinii keenya irratti kanaafuu maal inni bakka tokko gaafa rabannu eenyu bakka sanaa ta'a kanaaf rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam sahaboota waliin hariiroo isaan qaban yoo laalle namoota hunda akka dandeettii isaa itti fayyadamuu irratti yaalii godhan ilaali quraana keessa da'waa gochuu jira qabsaa'uu jira hojii adda addaa jira diinii keessatti miti al tokko namoonni hundinuu da'waa jihaada bahuu barbaade rabbiin quraana buuse وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون جد مؤمنون هندنو قام قبصو ديمو هنكبنو جد جهادنا من ديمو هنكبو جد ما لا تو فلولا نفر من كل فرقة غريه هندرة نموني ويسسابمني فلتمني تعني ليتفقهوا في الدين تعني ديني رتي فقيه كعلمتان هكرانو جد اچن بودو فلما رجعوا اليهم ورقب سوديمي غاف ديبيو ورسلتاي قرارمو جرا دعوا غدو جد اسكيست مالتي بسم توكو ديني برچو اني كانم ور برسيسو جرا صدفا قبصاهودا افرفا غاف جرا اچ ديبن دعوا غچو جرا warra diinii baratuu fi warra diinii barsiisuu maaltu kenname as keessatti gaafa jennu qara'uu qaraasiisuu da'waa gochuun jaraa kenname nigdee hatta dhaqaati dhiisaa jenne hojii qooddadhaa jedheera rabbiin gaafa hojii qooddachuun kun dhufu hojii kana keessatti namoonni tokko tokko aalimasi qabsaa'aadhasi aalimasi hoggansas danda'u warra akkanaati rakkina qabu hoggansaa kennamanuuf tokko tokko hawaasa hoggananii hin beekan كوري هو جنانين بيكن أخلاق نجرا سوتشين جرا مال إني مترا أدبهاني كتابه متعني همول أما شيء كجني هندك أنا غافقل شيء ميت داتا كنا في رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحابه تساني أكدن دي تجاراتين بكا كنن هجين خيرين جعلان كمي جدمني غافة تمن أكاتا نموت إلالني نما ديني بيكون خيركم من تعلم القرآن وعلمه إذن كيسا نمي جعلان نما قرآن قرأي قراسي سوجد akkuma kana khayriin maal inni hojiin khayriin gaafa jedhamanu maal jedhan karaa diinitti qabsaa'u jedhan nama biraatiif kaan immoo maallaqa ofii karaa diinii rabbitti baasu jedhan kaaniin immoo nama walii galtee danda'u haasaa danda'u nama kana walitti fiduu danda'u nama wallalee walitti araarsuu jedhaniifaa khayrii hojiin caalaan jedhu kaanoo innaan haadhaaf abbaa tajaajilu warra dubartootaa gaafannaan hajjan mabruur jedhan akkaataa namaatti deebisan madaallii sahabotaa kennan gaafa laalte amiin haazihil umma أبي أبيدة بن الجراح جدا أمانمان أمتكنا أبي أبيدة بن الجراح جدا حلالا حرام بيكون رتي توقفان معاذ بن جبل جدا معاذ غافا كان يدم عمري وقادي قدم ريف درق حلالا حرام قرآن أك ربي بوسة نمي قرأوا بربادة أك عبد الله بن مسعود قرأوا جدا تفسير جنان عبد الله بن عباس جدا نجده gaafa sadaqaa diinii rabbiitii baasuu jedhan maallaqa Usmaantu achi dhufa dhugaa dubbachuuf diiniidha yaqiinaan sabaataan dhaabbachuu Abubakar jedha diinii rabbiitiif aaru dallanu qabsaa'uu barbaadu kanarratti Umar ibn al-Khattab jedha akkasumas immoo diinii rabbiitiif hukmii sirrii ta'e murtii sirrii ta'e kennuu irratti qaadummaa irratti immoo Aliyyi jedha kallatti adda addaatiin namaa kennan kana qofaa miti صحابة توكو زيد بن ثابت أفان يهودا بردو جدا أفان أكبرتو همان أنا قفاميت فرائدة واي دالا والكبتي وانجر يساتو الرج على بيكا جدا زهدي العلمو غافر افنو أكسوم سمو أبو زرين كناف كنن كالتي أدداتين صحابو تسانيتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم رمدي أددا كنني نمي هندينو شيكوني هندينو رمدي تكون كبانو namoota dandeettii hoggansaa qabantu jiru yaalii qaban jiru jara kana bakki hin kennamini miti jara sana cimsanii asa bahanu tokko lammaffaa barumsa ammayyaa dhabuun diinii keenya miidhee jira sheekonni amma hin dallanu maaliif akkana jettu maal barbaachisaa quraana hadiisa keessa waa hundi jira
dhuguma quraana fi hadiisa keessa waa hundi jira. Waa hundi kan jiru baradhaanis achi keessa jira. Saayinsii qoradhaanis achi keessa jira. Teekinooloojii baraanis seenaa baradhaanis waa'ee addunyaa kana dhaqaa qoradhaas jedha. Akkamitti lafa uumamni akkamitti jalqabe kayfa bada'a al-khalq jedha. Akkamitti rabbiin waa uumuu jalqabe qoradhaa jedha. Ofuma isaati quraana keessatti dhaqanii qorachuun ilmii quraan itti nu kakaase keessaa. Dhaqaatii seenaa uummata darbee qoradhaa jedha. Quraanatu nutti maara. Miti ilaalii samii kana akka inni itti uumamee jedha. Samii kana ilaalanii qoratanii achi keessaa fiduun jira. Waa'ee urjii kana quraana keessatti waa'ee urjii nutti hima. Urjiin kun akkamitti hojjetti kana barachuun achi keessa quraana kana waa hedduutu jira guutuu isaa yoo fudhan. Achi keessatti namni hundi waa hundan qara'u. Quraanni waan ofuma isaatii hadiisaan yookaan quraanaan kan nutti himame jira. Dhaqaa baradhaa beekaa jedhamee immoo kan nu kakaafamne jira. Ilmiin kana hunda dabalata. Bara kana gaafa dhufnu simpilii majlisa gaafa dhuftu naannoo Oromiyaa dhufte afaan hojii naannoo Oromiyaa afaan Oromoodhaan. Namni afaan Oromoo barreessuuf dubbisuu hin dandeenye rakkata. Federaala gaafa dhaqxe Amaariffaadhaan barreeffama. Xalayaa mootummaarraa dhufu yookaan xalayaatti barreessitu namoota ergasii maal jedhu akka nan dogoggorsanii jedhanii mallatteessantu jiru. Maal akka mallatteessan hin beeku. Akkamitti hojii hojjetamaati. Mootummaan labsii adda addaa baasa. Labsii kana mannootiin amantaa maal jedhu yaadatti kennaa jedhamee ergama. Gaafa ergamu hin dubbisanu jirri maal godhamu. Hin rakkatu. Dubbisanii hubachuun dubbatanii hubatanii waan musliimaa fayyadu deebii kennuutu irraa eegama. Yoo wallaalte gara kanaan musliima irratti miidhaa fidaarta. Itti gaafatamummaaf dhufaara. Seera adda addaa waggaadhaan ba'a yookiin achitti waamamta. Yoo manatti sitti dhufe illee rakkina hin qabu jennee nama waamtee na dubbisaa jettaa yookaan mariidhaa jetta. Al tokko waamamta. Maaltu dubbatamaa raquma hin qabdu. Gaafa kana achi taa'uu keetti gammadde miidhaa uummata musliimaatti dhufe immoo gaafatamuu dhufe. Mootummaan immoo achi jirta gatii ta'eef fudhataniiru jedhee bakka bu'aan keessan jiraa jedhama. Amaanaadha. Amaanaan kun immoo itti gaafatamummaa qabda. Kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatiin kana gaafa gaafatamte akkamitti deebifta. Diini kana keessatti amma wanni dogoggoramaa maal inni. Mana marii dhimmoota islaamummaa jedhamti maqaan isaa. Dhimmoota jiraachuu dhimma tokko miti kan jiru. Dhimma baay'ee. Dhimma baay'eedha. Dhimma uummata miiliyoonotaa ta'e. Uummata miiliyoonotaa. Amma maal inni ilmiin qofti hin jiru. Sheekonni ilmii qabu kanaaf wanni hundinuu ilmii qofaa miti. Dhimmi dargaggootaa achi keessa jira. Dhimmi dubartootaa achi keessa jira. Dhimmi hawaasummaa jira. Misoomni jira. Mirgaa qabsaa'uu jira. Kana hundatu jira. Kana hunda gaafa jiru namoota kanaan malu hunda fiduu qabda. Amma gaafa ati ilaallu majlisa federaalaa haa ta'u kan naannoo haa ta'u kan aanaa haa ta'u nama gaafa fidu aanaa sana keessatti akka maal nu hojjetu barbaadna. Akka masjida imaama salaachisanii galuudha moo maal inni sanaa miti hojii qaba. Maal inni mootummaa wajjiniin teessee mirga musliimaa kabachiisuu irratti haasoftee falmitee wannatti amansiiftee wannatti fiduu qabdu jira. Ummata miidhaa musliima irratti gaggeessu mana murtiitti mattee qabsoo gootee maal gootee kan furmaata barbaaddu jira. Karoorsitee istiraatiijikaalii maaltu gara fuulduraa ta'aa jettee diinagdeedhaan akkanatti galii madda galii baay'ifannaa jettee asirratti hojjechuun sirraa eegama. Kallattiin isaa hedduudha. Nama akkuma masjiida salaachisee galu qofa fiddee yoo ati keesse ilmiidhuma dubbatanii galuudha yookaan oolanii galuudha gaafa jette musliima irratti dudubbeetta faara. Uummata kaanii wal bira qabi ilaala. Uummanni kaan hoggansa fudhata. Mootummaa gaafa ilaalte mootummaan akka federaalaatti akka finfinneetti galma itti leenjisuu qaba. Kaadiree dabballee itti leenjifata. Leenjisuu qofaa miti. Baatii sadiin raawwii jaraa fidee gamaggamee waggaatti yeroo afur leenjii kennee fi kallattii adda addaa irra buusee kana hojjedhaa jedhee qoratee deema. Amantaa bira gaafa fudhatte bakka itti leenjisan beeta kiristaanaa hoogganuun NGO dhaabbata miti amantaa hoogganuun hawaasa hoogganuu leenjii fudhatu. Sheekonni keenya eessatti fudhata. Ani ustaaz asirratti gaaffiin qabu. Mootummaan jijjiiramaa erga dhufee carraa isiniif kenneera. Keessattuu koree nama 9 ijaare dhimma kana akka sirreessitaniif dhimma uummata musliimaa gaaffii isaa kana akka kallattii qabsiistaniif hojii manaa guddaa isinitti kennee kanarrattis hojjechaa turtan. Akkuma beekamu manni maree dhimmoota islaamummaa kuni yeroo adda addaatti akkuma ta'e sila jettee haala walxaxaa adda addaa keessa ture. Uummata musliimaa harka tures jechuunis xiqqoo isheen ulfaataa gidduudhaanis ta'u jechuudha. Kanaan wal qabatee akkuma tamma jettee mana gaaffileen hedduu jiran dhimmi walxaxaan keessa jiru kun
fuuldurri isaan beekamne ka'umsa isaa maal keessa akka ture gara fuulduraatti garamitti deema kan jedhamuun isaan beekamne kanatti ulamootuma keenya kaleessa wajjin turtan geessanii achi keessanii galuun keessan sirriidha jettee yaadda? Achi keenya hin galle. Warra achi keenya immoo achi tafaaruu miti. Filatamanii yoo darban hin darbuu yoo kufan hin kufuudha. Jarris dabalate. Kanaaf kan dubbataaru namoonni sichi filataman hundinuu kallattii kanaan nama ta'uu danda'u asaa bahanuu jedhee kanan dubbataaru har'as waltajjii adda addaattis nama gaarii hafinnuudha. Malee sheekonni achi jiran shaajjiin yoo uummanni filate itti fufu yoo filanne itti fufan. An akka yaada kiyyaatti amma ustaas akkuma tamma jette warra kan biraa yoo ilaale leenjii fudhatanii bakka sanaaf ga'umsa horataniis kan bakka sana deeman. Amma garuu manichatti ulamoota keenyaaf illee leenjiin yerumaaf ta'e osoo hin kennamin. Haaluma kanaan yeroo muraasa isaa ta'u biyyaansa waggaa lama akkas ta'eera. Yeroo kana keessatti ulamoonni dhaqanii bakka sana jiru. Amma gaaffii adda addaa akka jira. Amma filannoon dhufee jira. Kanarratti hojiin isin hojjettan bu'uurarraa maaltu jiraadha? Ani ammaan booda bakka xiyyeeffachuu barbaadu Impact Makers Foundation jennaan markaza leenjii kennu dhaabeen jira. Sanarratti hojjechuu barbaada ammaan booda. Yoon bira dhaabbadhee duukaa ta'abeesi hedduun fayyadu jedheetan yaada. Sababni kan koo tokkoffaa nama bakka kanaa malu dhufuun isa duraati. Nama leenjiidhaa taluu filachuu qabda. Biyya guutuu leenjiftu waan akkanaa. Nama leenjiidhaa fudhachuu danda'u itti dhihoo danda'e itti dhihoo fi yoo irratti hojjette takkatu waan sana hubatee fudhatee deemu as baasuun isa duraati. Kanaafuu filannoon kun nama dandeettii qabu nama bu'aa buusuu danda'u. Aanaan hundinuu godinni hundinuu magaalaan hundinuu nama isaa ta'u nama bakka kanaaf mala nu bulchuu nu hogganuu danda'a kan jedhamu as fiduu qabna. Mana marii ulamootaatu jira. Mana marii ulamootaan immoo dhimma ilmiiti. Ulamoota barbaada. Achirratti immoo ulamaa qabnu baasuu qabna. Qaamni hoggana tokko majlisni qaamni kaan immoo kan ulamootaati. Lammanuu irrattuu nama gaggaarii as baasuun murteessaadha tokko. Inni itti aanee jiru akkuma ati jettee sababa adda addaatiin dhimma walxaxaa keessa dabarfateera. Ammas walxaxaa keessa dabarfachuun akkuma jirutti ta'e yoo ammas nama gaariin filanne walxaxaan kun itti fufa. Maaliif haala kanaan aanaarraa kaasee filannoon reef godhamaadha. Ergasii yaaliin jira bara adda addaa. Inni amma ammoo bal'inaan. Ammas haa ta'uu namoonni taayitaarra jiran tokko tokko taayitaatti fufuu barbaacha jedhanii akka namni biraatti hin dhufne jedhanii tooftaa adda addaatiin filannoodhuma kan achi as qabanii maal jedhanii deebisanii filatamuudha. Yaaliin godhamu jiraachuu danda'a jiras. Kana hundarra dhaabbanne yoo uummataaf yaadnu ta'e uummata kana eenyu dhufee hojjetaadha. Bakki al tokko tokko taayitaarra gaafa teessu kabajamaa ebaluu jedhamte namni si marsee taayitaa qabannaan guyyaadhuma tokkoon ati boorkaatee muummicha ministeerummaa utuu sitti kennine achumaan namni si marsuu jalqaba harka kee waa hedduu jira taayitaa jira qabeenya jira waa hedduu kanaafuu sitti marsa majlisas gaafa qabatte akkanuma taayitaa jira maal haala kana namni sanaan gowwoomuu hin qabne hawaasa kana eenyutu malaa jennee fedhii hawaasa kana guutuudha nama ta'uu danda'u nama rakkina qabna jennee yaadnu kallattii sanaan mana marii ulamootaatiifis majlisaafis nama ta'uu danda'u as baafnee hadeemnu tokko. Lammaffaa sheekonni tokko tokko yaada dogoggoraa qabu. Filannuma majlisaan barbaachisu bakka ulamootuma walgahii murteeffatee hadeemuu jiru. Kaleessa warri gaafa muftii Ajumar turanii mormineerraa asirraa hojjennee dubbanneerra. Gaafa Haji Muhammad Amin filannoo irra tures akkanuma gooneerra majlisa irra ture. Bara adda addaa goone bara an qabadhe yookaan ati qabatte bara sheek Hajjiin qabatan bara fulaan qabate ammaan booda filannoon hadhaabatu jette faayilii galmee filannoo kana irraa cufaati annagaadhumaan hin ta'a jedhanii ofumaa qopheeffachuudha malee sirrii miti. Namni tokko gaafa taayitaatti dhufee hojjechuu dadhabe karaan ittiin jijjiirtu tokko filannoodha. Filannoon waggaan 3-5 gahee otuun gahiinis hawaasni mallattoo mallatteessee bakka bu'aa keenya ture amma nuuf hin taane nurraa kaasaa jechuun mirga qaba yeroo kamu. Yoo balbala kana cuftee namni tokko dogoggoraanis haa ta'uu uummatatti fakkaates haa ta'uu karaa biraatiin cabsees haa ta'uu qabate achuma haa ta'u innaan bara baraan wallaliinsa majlisni faayidaa akka dhabu gochuudha. Kanuma durii sanatti kanuma durii sana ammaan boodas filannoon akka hin godhamne yaadni ganda keessatti qopheeffamaa tokko tokko jirti amma filannoon akka filannoon sunis sirrii miti. Ammaan booda gaafa filannoon kun xumurame akka yaada kootti anas dabalatee namoonni jijjiiranu kamuu beekumsa qabnu muuxannoo qabnu leenjifnee maalne baatii tokko leenjii kenninee fi
eega jarri sirriitti hubatan kunoo jedhanii majlisa jaratti kennanii biraa galuu anaaf kana yaadu malee ammas gorsaadha akkasii jedhanii duukaa ta'abuun barbaadu. Hojiin angara kanaan haloota dhufu qopheessuu irratti barreeffama ergasii karaatti dhaabetti fufsiisuu irratti kallattii adda addaatiin bu'aan buusuu qabaa jedhee waan yaadu irratti xiyyeeffachuu barbaada malee kana duukaa turuu kana fedhii hin qabu. Haa ta'u malee dhimmi majlisaa dhimma hunda keenyaati. Dhimmi islaamummaa hunda keenyaati. Seenee dhiisee waan nu dhiisuu miti. Maaliif wanni diinii keenya laallatu hundi nu laallata. Namni majlisa keessa jirus kan hin jirres. Garuu immoo ganamaa galgala dhimma majlisaa ebaluu laallataa jedhanii Ahmaddiin jiraa jedhanii akka namni of hin daganne. Ahmaddiin hin jiru jedhaati. Aanaa keessanii eenyuun ta'a? Godina keessanii eenyuun ta'a? Ganda keessanii eenyuun ta'a? Magaalaa keessanii eenyuun ta'a? Oromiyaa eenyu bulcha? Naannoo eenyu bulcha? Federaala eenyu bulcha? Sadarkaa sanatti ilaala. Namni wayii jira jedhamee gaafa namni nama wayii ilaalee harka isarra qabee callisee taa'ee aanaa keessanii osuma jiraadhee dhufee nama isin hin filan, nama isinii ta'u. Masjida keessanii hin filan. Kanaafuu namni isin aanaatti filattanu suni caasaa kana ol fudhatee pireezidaantii majlisa federaalaa ta'uu danda'a. Maaliif aanarraa filatamee yookiin gandarraa filatamee aanaarraa filatamee godinarraa naannoo jedhee hamma gaaraatti deemu. Kanaafuu namni isin aanaatti filattanu nama pireezidaantii majlisa Itoophiyaa haa ta'utu jedhame nama as qabnu kana ilaallee ilmiidhaanis uummataa quuqamuunis hoggansa danda'uunis ilaallee filachuu irratti haa xiyyeeffannu. Kanaafan kana dubbataara jechuudha. Ustaaz egaa gaaffii baay'ee deebii baay'eedha kan itti nuuf laatte. Akkuma beekamu egaa filannoon as adeemaa jira. Ustaaz Ahmaddiin Jabal filannoon kun akkuma jedhametti uummanni baay'inaan hirmaatee waan isarraa eegamu godhee yoo filannoon kun gaggeeffamee jijjiiramni waaraan jijjiiramni bu'uurarraa ni dhufa jedhee yaada gaaffii jedhutu jira. Kanammoo kutaa itti aanu keessatti kan wal ilaallu ta'a jechaadha. Ammaaf asumatti gabaabsina. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya egaan marii keenya irraa waan guddaa akka barachaa jirtan abdii guddaan qaba. Kallattii adda addaatiin isinis gaaffii kaasaa turtanii dhimmi filannoo maal fakkaataa filannoon maalii inumaa uummataaf filannoon amma waan haaraa ta'eeti kan inni jiru bifa kanaan uummata keessa gadi bu'ee filannoon kana dura waan hin turre jechuudha. Egaa ibsa bal'aadha Ustaaz Ahmaddiin Jabal kan nuuf kenne kutaa kana keessatti kanumaan goolabne kutaa itti aanu keessatti ammoo gaaffileen amma kaasee fi gaaffilee biraatiin kan deebinee wal agarru ta'a. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu.